dhagayaa jirtan mana keessatti barreessaa dhugaadhaan isiniin jaa walleen gartee itti qaadhaa tuni hedduu tolti akka malee gartee walleen tuni isin Oromoo qofaaf wallisa isiniif fakkaatti garuu immoo biyyoottan hedduu biyya akka Iraan tan afaadhaan gartee irra dibaa didaadhaa jechuun jiraan isinii galtee Oromoo qofaaf wallifnee beeka walleen tuni silaa gartee afaan namayyuu dhaga'uun silaa taate nama hedduutu gartee akka isaaniif wallisatti fudhachuudhaa ta'a. Dhugaan isiniin jaa itti qaata fariidaa hundi keessan dhageeffachuutti jirtanii qaceloo dhageeffadhaa walleessaa waa hedduu irraa baruu teessan. Oromoon wallisoota gartee haariifa qaban wallisoota gartee namni hedduun qalbiidhaa hin dhageeffan. Dhugaan isiniin jaa beeka wallisoota qalbiidhaa hin dhageeffanne kuni walleen tuni wallee hin dulloomne amma eega baasee walleenuu amata shanfaadhaaf deemti. Yoo xiqqaate amata shanfaaf deemte eega baasee garuu walleen tunfaan amma wallee hin dulloomne. Maaliif? Dhaamsa qabdi. Isinii galtee dhaamsi yeruma hundaa'u barbaachisaadha. Dhaamsi hin dulloomne nama fedhe haa ta'u. Kunoo amata jaame akkasiimi. Beekaa gaalaal. Arrallee yoo dhageeffatte akkuma haariyaatti si dhageeffama jechuudha. Okay? Duba gaa meediyaa daawwanti keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa, koppii linkii godhaa. Ammaasis waliif sheer godhame waliif sheer godha walii daddabarsa obboleeyyan keenya gartee warreen ammaan tana inumaatu sa'aatan irraanfatanii takkaa'u gartee sa'aan tuni hin geenye faa jaanii tattaa jiranii fi warreen biraatis gartee yaadachiisuudhaaf itti ergaa koppii linkii godhaa mana gartee guruupiilee adda addaa tan duubaa qabdan san ni beektan isin hundinuu gartee guruupii adda adda qabdaniimi. Gruppii gartee bashannanaa, gruppii jaalalaa, gruppii wantaa, gruppii maarreedhaa, gruppii hunda san qabdanii achi keessattis ol daddarbaadha. Egaa kaniin hin beekne isiniif fakkaattee hin beekaa. Dhiyaadhaa dhugatti oduuleen ammaan tana deemaa jirtu Ameerikaa fi warri Israa'el akka malee rakkachaati jiran oduuleen isaan olii gad oofaa jiran tun hundinuu rakkoo isaan keessa jiran kana keessaa takka ammoo Iraan tana raffisanii gartee nuti lola dhaabuuf deemna jaanii sossobanii akkasitti lola miilaatii fi lola gartee karaa baharaatiin itti godhuu noolan jaaniiti namni hedduun haasawaa jira. Sanirraas waan takka waan isinii himuutu jira. Oggun akkana jiru kana gartee mata dureedhaan isin himu jira. Mata duree gartee akkasitti hubadhaadha. Itti aansuudhaan Suudi Arabiyaan arrallee itti deebitee kunoo mootummaa Ameerikaatiin Iraan tana haleeluu hin dhaabinaadhaan nurraa haleelaadhaan nurraa diigaadhaa jechaanii jiran inumaatu akka biraatti gartee haleelaadhaati jiddugaleessa bahaa kana gartee haareetti jijjiiraadhaa jaanii jiran. Okay? Sanirraas waan haasofnutu jira. Miidiyaan Ameerikaa gartee New York Times kajaaniitu oduu tanaan gabbee arraan tana nuti garuu amma duraas irraa haasawaati turre ni yaadattan jechumaaf. Maaliif hogguu gartee miidiyaaleen gurguddaan akkanaa kuni waan nuti durarratti gartee irraa haasawaa turre ifii isaaniitiif qabanii gadhiisan nuti immoo lolli kun odoo hin eegalamin dura irraa haasawaa turre irra hedduun keessan ni beektan kana. Okay? So takka sanii gara biraatiin mootummaan Iraan arraas sa'aa xiqqoo dura gartee sa'aan geessu latti daqiiqaa muraasa dura irra deebitee eerpoortii guddoo tan Israa'el sanii fi bikka biraatis hedduu haleelaa jirti. Inumaatu mootummaan dura gartee sa'aan geessu latti daqiiqaa muraasa dura irra deebitee eerpoortii guddoo tan Israa'el sanii fi bikka biraatis hedduu haleelaa jirti. Inumaatu mootummaan Iraan akka jechaa jirtutti bikka gartee silaa ummata Falasxiin naannoo isaanii takkaa'u gartee biyya isaanii keessaa ariyan irra ummatuma Israa'el kana yoo gartee hanqa irra jiran sanirraa ariyan irra wayyaadhaa jechaa jiran karaa ministeera hajaa alaatiin waan inni akkana jechaa jiruufis isiniif hin himu. Akkasuma san haleellaan eda galgala tan mootummaan Iraan biyyootan ollaa isaanii irratti gaggeessan keessaa Kuwait, Saudi Arabiyaa, Qatar akkasuma san United Arab Emirates bikka hedduudha haleelanii jiran. Namni cinaan warreen gartee footoo gama keessaatiin na ergitan
aara samii keessaa ganama kanallee arkitaniitu turtan akkasuma sanitti inumaatu gartee galgalallee warreen waa dhahu dhageessanii turtan waan akkanaa dhageenyee jirra jettanii gama duubaatiin naa barreessanii jirtan hundi keessanuu galatooma dura dursoo nagee keessan guddoon gartee nagee keessan bikka gartee mootummaan Ameerikaadhaa waarraa qabduu fi bikka ni dhawanjaanii bikka gartee ni dhawanjaanii tilmaama keessa kaansan irraa fagaachuun hedduu barbaachisaadha. Guyyaa kaleedhaa ni yaadattanii pirezidantiin Ameerikaadhaa nuti humnoota elektirikii kan biyya Iraan hin dhooynu guyya shaniif gartee achi siifannee jirra je'ee dubbachuu isaasan. Garuu eda galgala humna elektirikiidhaa kan biyya Iraan keessa jiruu fi akkasuma san bikka Gaazaa kan gartee elektirikii kanaaf takka gartee kaampaanii elektirikii kanaaf dhiheessu saniis waliin dhawaniitu turan rakkoo uumameetu jira. Rakkoon tuni Ameerikaan waan ifiisiitiif hin goone jettee kalee dubbate san eda godhuun san mootummaa Iraan akka malee aarsiteeti jirti. Irra deebanii maal jechaa jiran? Kunoo waan gartee isin nu haleeltanii sanuu bikka gartee elektirikiitii fi bikka gaazaa waan dhootaniif jecha deebii hariifa isinii qabnaa jaaniini akkasitti Izreelii fi Joordan inumaatu Kuweetii fi Suudi Arabiyaa keessa bikka adda addaa warri Iraan haleeluu isaanii dubbataniiti jiran. Dubbiin achitti hin dhaabbanne ammaas deebitee karaa biyya Iraaq keessaas lolli seeneeti jira. Akkasuma sanitti lolli kan Libanaan keessa jiru kunis babal'atee inumaatu Siiriyaa keessaas galeeti jira. Kanarraayis waan adda addaatiin isinii himuu ta'a. Akkasuma sanitti ammaan tana mootummaan Iraan akka jechaa jirtutti nuti misaayiloonni gartee ammaan tana karaa biyya Izrael erginu kun ka amma duraatirraa addaa je'etitiin kalees dheengaddallee isinii himaa ture. Inumaatu guyyaa har'aan tanaa misaayila haaree ka amma dura takkaatu gartee ittiin fayyadamin jechuudha. Okay? Kan gaaza solid state jaaniin gartee gaaza addaatiin rookeetii deemuu danda'u jechuudha. Saniin naannoo Izrael bikka adda addaa rukkutuu isaanii odeessaati jiran. Inumaatu miidiyaalee warra Izrael akka malee gartee haleellaan tuni haleellaa inumaatu UN illee gartee irraa dubbachuu qabduu jaaniiti xalayaa ajaa'ibaa UN ittis barreessaniiti jiran. Dhiiroo amata dabree fi takkaa'u gartee amata xalayaa ajaa'ibaa UN ittis barreessaniiti jiran. Dhiiroo amata dabree fi takkaa'u gartee amata lameen sadeen dabre kana warri Izrael kuni eessa turan. Mee isin warri mana keessa jirtan hogguu gartee isaan arraan tanaas gargalanii UN'dhaan lola Iraanurra gaggeessaa jirtu kana balaaleeffadhu hogguu jaaniin isaan eessa turan lola gartee amata lameen sadeen dabre kana keessa kanarraas gartee wanni haasoynu ni jirti. Gara kaaniin mootummaan Paakistaan ammaan tana dura deeminsaan manguddoo Ameerikaadhaa taatee lola kana dhaabuudhaaf tooftaa adda addaa itti fayyadamtee inumaatu guyyaa kaleedhaatis ganama kanallee ministeertichi haajaa alaa biyya Iraanii fi akkasumatti ministeertichi haajaa alaa biyya Paakistaan bilbilaan hoggu lamaa ol waliin haasa'uu isaanii gabaasaati jiran. Haasa'uu kana keessa mootummaan Iraan akka gartee Ameerikaan jettutti nuti lola dhaabuuf deemna jennee wanni nuti dubbanne takkallee nu hin jirtu garuu immoo marii Ameerikaa wajji godhuudhaaf qophooyneeti jirra. Mariin nuti goonuus afaan misaayiliitii jaaniiti deebii ajaa'ibaa takka ganama kana baasanii jiran. Garuu reefuun tana karaa ministeera haajaa alaa biyya Iraaniin wanni isaan jechaa jiran nuti warra gartee manguddummaadhaaf nu dhufu hunda keessummeessuudhaaf qophiidha. Garuu immoo lola kana ni dhaabna jennee takka immoo siisfaayirii goone jennee wanni nuti itti qophooynuuf takkallee nu hin jirtu. Yoo ka lola dhaabnu taate lola arra qofaaf odoon taane yeroo dheertuudhaaf lola dhaabuu feenaa jaaniiti dubbachaa jiran. Akkasuma sanitti gareeleen biyya Iraaq keessa jirtu ta'an waraanaa
ta mootummaa Iiraan tana deeggaraa jirtu taniin jee amma dura isin himaa ture san waan ajaa'ibaatitu isaan irrattis dalagame. Wanni san maal guyyaa kaleedhaa ni yaadattan yeroo gartee mootummaan warri neetoodhaatii fi akkasumas waraanni Ameerikaadhaa sa'a 22f boqonnaa nuuqannaadhaa kaampiilee waraanaa adda addaa keessaa waraana keenyaa fi meeshaa teenya guuranneeti baafannaa nun haleelinaadhaa jaanii mootummaa Iiraanii fi akkasumas gareelee tanaas gaafatanii turan jeetitiin isin himaa ture. Eega darsa isaanii baafatan booda edda galgala takkaa gartee ganama akka nu biraatti mootummaan Ameerikaadhaa bikka gartee kaampii waraanaa kan jara gartee waraanota biyya Iraaq keessa jiru kan warra shiyaadhaa takkaa gartee warra mootummaa Iraan tana deeggaru haleeluu isaanii ifii isaaniitiif ibsaniiti jiran. Wanni san jara gartee akka malee aarsitee nuti waanuma Ameerikaatu biyya teenya keessa jiru bikka hundatti ni barbadeessine jaanii labsii isaanii gadhiisaniiti jiran. Inumaa labsii qofallee odoo hin ta'in waan ajaa'ibsiisanii ta'urraa viidiyoo dalaganiiti viidiyoo gadhiisanii jiran. Viidiyoo isaanii misaayilota adda addaa qabuu fi akkasumas akkaataa itti gadhiisuuf deemanii fi diroonnan. Jarri kunis akkuma gartee warra Iiraanii fi warra reezistaansii biraatti lafa jalaa kaampii waraanaa jajjabduu qaban. Dubbiin naannoo tanaa nama ajaa'ibsiifti. Jarri kunis kaampii waraanaa ta lafa jalaa qaban sanirraa viidiyoo ajaa'iba gartee guyyaaraan tanaa gadhiisanii jiran. So akkasii gara biraatiin mootummaan Iiraan akka jechaa jirtutti irra deebitee Strait of Hormuz biki jaaniin biki gartee hulluqii ulaan bahararraa san hin cufamne. Tan cufamte garuu Ameerikaadhaa fi warra Izraelii takka ammoo kaampaanota isaaniitii qofaa jaanii dubbachuu jiraachuu isaanii isin himeetiin ture. Tana gartee ni yaadattan. Arraan tana garuu irra deebianii viidiyoo ajaa'ibaa tokko tolchanii kan markaboota biyyootan biraa kan nagayaan achi keessa dabraa jiru. Markaba warra Chaayinaadhaa, warra Filipiin akkasumas markaboota biraallee hedduu gartee karaa san isaanii dabruu garsiisaniiti jiran. Kanuma keessa markaboonni kun irra hedduun isaanii $2 miliyoona kafalaniiti dabraa jiran. Hoggaa gartee markabni Ameerikaa hagaazaa tokko waan akkasii arge nutis as keessa hulluuneeti baana jaanii tattaafatan. Garuu warri Iiraan humna baharaatiin markaba san qabaniiti turanii odoo hin dhawin jechuudha. Amma hidhaa jira jechuu bahara irratti. Okay? Tanaafi gaaffii yaada biraatti gartee hedduudhaatu jira kan irraa haasoynu hundi keessanuu yaaddaa inumaa takka gartee taniin irraanfadhe imaamtichi guddaan kan biyya Iraaq keessa jiru kan Suniidhaa jechuudha. Biyyootan giddu galeessaa kuni imaama gartee gurguddaa qabanii akkuma dura deema warra gartee amantii Shiyaa gartee Ayatullaa qabanitti warri Suniidhaa kan biyya Iraaq keessa jiranis imaamticha guddaadha qabanii kan Suniidhaa jechuudha. Kan Suniidhaa biyya Iraaq keessa jiru jechuudha. Guyyaarraan tanaa imaamtichi sanis akka agartee allegiance jaaniini takkaa'uu nuti Ayatullaa kan biyya Iiraanii wajjin jirraa je'ee lola kanarratti inumaatu gartee isaa wajjin dhaabbanna warra Iiraanii wajjin dhaabbanna je'ee ibsasaa gadhiiseeti jira. Okay? Warreen gartee Sunii fi Shiyaan waliin feetu waliin deeggartu jettanii gartee dubbattan kunoo itti gaafatamaan warra Suniidhaa kan biyya Iraaq keessa jiru nuti Ayatullaa Khamenei wajjin jirra je'ee labsiisaa guyyaaraan tana gadhiisa jira. Akkasitti gartee sanillee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Okay? Maaliif namni hedduun gartee warri Suniidhaa kun wal jalan deemu warri Suniidhaa akkana jettanii gartee warri haasotan hedduudhaatu jira. Namni cinaan gartee aaruttis jira. Okay? Garuu immoo tokko keenya kanarraas gartee inumaatu warri Shiyaatii fi warri Yahudaadhaa lachuutu takkaa Shiyaat maali hin deeggarina warri Juuse gartee hedduudhaatu jira. Nuti warra akkasiisan hin dhageenyu. Nuti yeruma hundaa'u haqa deeggarra. Okay? Nama haqa irratti falmachaa jiru
ni deeggarra. Akkuma gartee warra Falastiinis deeggarrutti akkuma gartee warreen gartee biyya teenya keessa jirus nuus warra rakkoo keessa jirus akkuma gartee deeggarrutti hoggaa gartee humnootan biraa rakkoo keessa warra jiran hogoo garrees ni deeggarra. Okay? Tuni ejjennoo teenya. Ejjennoo teenya akka Oromootti waan qabnu nu keessaa bahuus hin dandeessu dhiiga keenya nuti gabrummaa akka gartee akka keenyaatti amma fakkeenyaaf warra akkasiitu jira Yurooppii keessa. Yurooppii keessa ammaa warri beeytan ummata gartee biyya Ireland yoo beeytan Irish warri jaaniin Irish tuni ifisiitiif Ingiliziitutu yeroo dheertuu gartee cunqursaa ture. Yoo xiqqaatte gartee amata 200 fa'aa 300 fa'aadhaa fi cunqursaa turan warra Irish kana. Garuu warri Irish kuni aaduma isaanii keessatti addunyaa tanarratti bikka gartee rakkoon jirtu ummata cunqurfamee jiru hunda cina dhaabbatan. Okay? Waanuma jirtu beeka. Ifii isaaniitiif rakkoo keessa turan garuu eega gartee ifii isaaniitiif rakkoo san keessaa bahanii bilisooman booda biyya warra Falastiin tanaas akka malee deeggaran. Inumaatu Yurooppii keessaa warri dura Falastiin deeggaraa ture isaan. Okay? Biyyootan biraas akkasumatti ni deeggaran jirra kun. Saniifuu nutis gartee akka ilmaan Oromootti haqa gartee hogguu garree haqarra ni dubbanna. Tanaafi gartee Oromoon ka ifiitillee hogguu ta'e hogguu gartee jallaa ifiidhaa hogguu harkan waan ifirratti ati haalata jirtaa jettee numa dubbatti. Keenya garuu immoo jaanii gartee cinaan dhaabbatan haalata hogguu harkan numa dubbatan. Tuni waan qabnu nu keessaa baasuu hin danda'an nam tokkollee nu. Isinii galtee dubbiin. Akkasii waa hedduudhaan isinii mutaa hundi keessanuu dhiyaaddaa taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaa. Akkasumatti gartee gaakaan irra deddeebi'ee isiniin hin jenne hundi keessan godha. Maaliif nama tokko tokko irra dhiiftanii gartee booda namni tokko tokko gama duubaatiin gartee ani kunoo hogguma 20 laakisii godhe jeenatti erga. Iskiriinshaatii fa'aa godhee. Akka akkasiin kaane isinis akka keessaniin godha. Isinii galtee warri gartee si caalee 20 godhe ni jira jeetiin gartee anis firraa dhoorka. Isinis gartee na cinaa dhaabbadhaatii taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaan isiniin jaa. Akkan walii galleemi. Bara nam tokko tokko jira warra narroorrisu beeytanii. Kunoo akkanattiin gartee namayyuu caalee laakisii godhee jaaniitti gartee narroorrisan. Hayyee. Ana guusan gaa hay namni na cinaa dhaabbatu hin jiru hin jaa beeytanii. So saniifuu isinis falmaddaa taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaan isiniin jaa. Tolega, dursoo oduu guyyaarraan tanaa New York Timesiin gadhiise kanarraa eegalla. New York Timesiin oduu ammaan tana gartee mootummaan Suudi Arabiyaadhaa Iiraan tana akka gartee mootummaan Ameerikaadhaa irraa haleeltu godhuu barbaadanii inumaatu biyya san akka diiganii humniti siidhaa homboltee namni biraa biyya san gaggeessu. Barbaadanii jechaa jiran irraan tana. Laala waan jijjiirame laala. Dursoo yeroo lolli kun eegalamuuf deemu san mootummaan Suudi Arabiyaadhaa nuti lolli kun gartee akkan taane barbaannaa jedhaniiti karaa miidiyaadhaatiin oduu akkasii san gadhiisaa turan. Garuu karaa walgahii gartee mootummaa Ameerikaatiif warra Israa'el wajjin Waashingtan DC fatti godhaa turan keessatti lolli kun gartee akka gaggeeffamu inumaatu humna gartee warra Iiraan kana akka laamsheessan takkaa'u akka laaffisan godhuu qabnaa takkaa'u godhuu qabdanii jaaniiti Ameerikaarra dhiibbaa adda addaa gaggeessaa jiran. Okay? Dubbii isaanii tana keessa waan namaaf fudhatama hin qabneetu jira. Amma namni cinaan mootummaan Iiraanii fi warra Suudi Arabiyaa kana Ameerikaa fi warri Israa'el adda baasuudhaaf oduu akkanaa tana gadhiisaa jiranii jaaniiti warri haasa'anii jira. Gara kaaniin yoo gartee dubbiin mootummaan Ameerikaadhaa jechaa jiru takka miidiyaaleen Ameerikaa jechaa jiru kuni yoo soba taate Suudi Arabiyaan maaliif kaampiilee waraanaa takkaa'u eerpoortiilee ummataa tan nagayaa tan biyya isaanii keessa jirtu waraana Ameerikaatii fi waraana Israa'eliin akka itti fayyadaman guyyaa kaleetiif dheengadda maaliif hayyama kannaniif
eerpoortiilee duraan itti fayyadaman malee eerpoortii haaree gartee ammaan tana hayyama kannaafii jiran. Tan xayyaaronni lolaa Ameerikaadhaa qubatu. Akkasuma san gaazallee irraa kannanii fi misaayilotaas irratti fi'an jechuu san godhaatii jiran. Okay? Maaliif godhaa jiran? Akka Iiraanuma tana dhawaniif. Tanaafuu namni tokko gartee yaada isaanii hogguu dhiyeessan qabatamaan waan lafarra jiru kanaa jiru walitti hidhaan jiran. Mootummaan Suudi Arabiyaadhaa dhoo isaadhaanis Tirampiin maallaqa dila sii kafallee jirraa yoo xiqqaatte gartee biiliyoona 3 sii kaniineeti jirraa akkasuma san tiriliyoona 2 ol Ameerikatti investi gooneeti jirraa. Tanaafuu Iiraan tanan dura laamsheessitanii akka gartee nuti jiddu galeessa bahaa kana keessatti humna takkittii takkaa'u humna jabduu taanee mul'annu irratti nu gargaaruu qabdanii ja'aniiniti waan akkanaa kana oofaa jiran ja'aniiti odeessaa jiran. Tana keessa masoonni jirtu riileeshinshippii warra Israa'elii fi Suudi Arabiyaadhaa tanaas tolchuu barbaadan takkaa'u akka gartee Suudi Arabiyaan beekamtii warra Israa'elii kannitee isaan lachuutu imbaasiilee isaanii bakka adda addaatti banatanii akkasitti ammas deebi'anii Abraham Accord kan jedhaniin sanitti gartee akka mallatteessan. Kuni jechuun beekamtii warra Israa'elii kannitee isaanii wajjin nuti hariiroo nagayaati goonaa jedhanii daldalaan gartee ifatti mul'achuu sanii jechuudha. Kana keessa immoo hammeenyi Suudi Arabiyaadhaa kan jiru maali? Hammeenyi Suudi Arabiyaadhaa warri Israa'el dhugumatti the greater Israel waan jaaniin san gartee lafa balloon isin garsiisan lafti tuni cinaa Suudi Arabiyaa fudhachuu barbaadan. Akkasuma sanitti Siiriyaa tanaas cinaa siidhaa, Iraaqis cinaa siidhaa, Libanaanis akka jirtutti gartee inumaatu Libanaan tanafaa harka 70% fudhachuu barbaadan. Akkasuma sanitti Ijiptiis ifitti hidhaanii jechuudha. Kanarratti hojjechaa jiran warri Suudi Arabiyaa warri Israa'el jechuudha. Garuu Suudi Arabiyaan kana odoo beeytu inumaatu gartee ministeeronni isaanii warreen gartee odoo bin Salman aangoo hin fudhatin ilmaan Fahad jechuudha. As bahaniiti dubbachaa jiran. Wanni gartee Israa'el godhaa jirtu kuni fudhatama hin qabu jaaniiti miidiyaa irratti as bahanii haasawan akkasuma san karaa barruutiin illee dubbachaati jiran. So tana keessa gartee wanni deemaa jirtu tuni akka malee mootummaa Suudi Arabiyaa tana miidhuudhaaf teesse arrallee yoo isaan Iiraan tuni akka diigamtu cinaa dhaabbatan jechuudha. Okay? Tana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaa dubagaa mootummaan Ameerikaadhaa waan Suudi Arabiyaan jechaanii jirtu kana inumaatu gartee pirezidantiin Ameerikaa faan jalaa diduus hin danda'u. Inumaatu Israa'el irra Suudi Arabiyaatu gartee lola kana akka hin dhaabne nu gaafachaa jiraa jaanii oduu akkana gadhiisuun tuni ija ummataati Israa'el irraatti qomeessa. Isin galtee waniin isin jechaa jiru. Ijji namaa bikka silaa gartee Israa'eliititu Ameerikaa karaa ibiddaa naqaa jirarraa bar Suudi Arabiyaanis Suudi Arabiyaan kan biyya Islaamaatii jiddu galeessa bahaa keessatti guddoodhaan maqaa akkasii qabdii jedhanii gartee namayyuu ni haasawaa mire. Suudi Arabiyaanis bar lola kanarratti gartee akka Ameerikaan daranuu irratti hirmaannaa jabaa gootu gaafachaa jirti jedhaniiti akkanatti haasawaa jiran. Kana keessa maaltu jira? Mootummaan Ameerikaadhaa waraannan adda addaa karaa jiddu galeessa bahaa ergaati jirti. Waraannan ergaa jiran kanaas itti dhufna sanirraas gartee isiniif hin himu. Okay? Dubagaa akka gartee amma oduun akkanaa tuni ifa godhaa jirtutti akkuma gartee asirra gartanitti CNN's oduu ajaa'ibaatiin gartee as bahaatii jira. Okay? Akka gartee oduun tuni jechaa jirtutti maali? Mootummaan Suudi Arabiyaadhaa dhugaa. Mootummaa Iiraan tana diiguu barbaaddi. Mootummaa isinii galtee garuu immoo infraastiraakchara isaanii gartee bikka gaazaas haa ta'u bikka kurrentiis haa ta'u bikkuma gartee silaa uummanni itti fayyadama jedhamee kan eegamu hunda
akka diigamuu hin barbaadanii jechaa jiran. Okay? Kana keessa maali wanni isaan jechaa jiran? Mootummaan tuni akka jirtu sanii teessee takkaa gartee qabeenyi mootummaadhaa jechuudha. Akkasi taa'ee warrummaan gartee biyya gaggeessu akka achirraa ha'uu barbaadan. Kun inni taaree hin ta'u. Okay? Manaama isaaniitu manaama tartiiba hin qabne. Takkaa gartee their dream is not intact. Reality lafarra jirtu wajjin walitti deemaa hin jiru. Okay? Wanni isaan barbaadaa jiran. They cannot degree ammoonni isaan jechaa jiran humna Iiraan tana laaffisnaa jechaa jiran. Laameshinaa maal jechuun jechinni dura kutee laamsheessinaa jechaa jiran. Okay? Digirii jechuun akkasi. Humna isaanii tana bikka amma jiranirraa gabbuusu jechuun gabaabinatti hin ta'u. Keessaafuu gartee akkaataa Iiraan amata 25 kana ittiin hojjetanii as gahan. Maaliif ifatti nuu himaa jiran mootummaan Iiraan ifatti viidiyoodhaanis akkasumas haasawaanis inumaa gartee viidiyoo torbaan dabre kana keessa hoggulama viidiyoo adda addaa gadhiisan. Viidiyoon tokko misaayil sitii agarsiisu. Bikka gartee isaan kun misaayila qofa itti walitti qabatanii jiran. Bikka misaayila itti tolchuu jiranii miti beeka. Bikki misaayila itti tolchuu jiranis kophaadha. Akkasumas ammas bikka gartee duroonnan itti walitti qabatanii jiranis viidiyoo biraatiin gadhiisaniiti jiran. San hundi yoo ilaalte ila ammaan tanaa gartee jarri kun lola hin eegallee jechuu ni dandeessa. Beeka ammoo ekspertoonni hedduun wanni jechaa jiran mootummaan Iiraan tuni lola kan torbaan sadiif akkanatti oofuun isiidhaatu Iiraaniif moo'ichaa jechaa jiran. Dhiironni dhaga'aa jirtanii lola Ameerikaa fi warri Israa'el irra gaggeessaa jiru kana torbaan sadiif gaggeessu akkanatti gartee waliin deemuun isaanii kuni moo'ichaa jechaa jiran. Wanni immoo irra hedduun isaanii dubbachaa hin jirre akkaataa Iiraan itti moo'aa jirtu. Tooftaa Iiraan lola kanarratti gaggeessaa jirtu. Okay? Iiraan mootummaa isiidhaa dhiisaadhaatii amma fakkeenyaaf mootummaa isiidhaa tana mootummaan isiidhaa tuni gartee seentiraalaayizidhaa miti mootummaan Iiraan. Namni hedduun mootummaan Iiraan seentiraalaayizii taatee jirti itti fakkaatti. Inumaatu warri Ameerikaatu akkasii ilaala. Mootummaan Iiraan seentiraalaayizidhaa miti jechuun mootummaa gartee ajajaan gubbaarraa ajajee namayyuu hojjetu jechuudha. Mootummaa akkasiitii miti. Fakkeenyaaf akka gartee mootummaa Itoophiyaadhaa. Takka fakkeenyaaf mootummaa akka Ameerikaa jechuudha. Seentiraalaayizii warri ta'e. Okay? Ajajjiin pireezidantii irraa dhufe akkasii gabboo sanii miti isiin. Ammaan tana Iiraan keessa warri jiru mootummaa lolaati. Mootummaa yeroo lolaa. Okay? Akkasitti hubaddaa. Mootummaan yeroo lolaa akkumaan isinii himetti gartee isaan waraana isaanii gartee akka barbaadanitti bika 31tti gartee adda facaasaniiti lolli akkasii gaggeeffamaa jira. Tanaafuu ajajaa waraanaa yoo dhawanillee yoo ajjeesanillee ajajaa waraanaa olaanaa lolli kun hin dhaabbatu. Pireezidantii ammoo gartee kuma Ayatullah ajjeesanitti Ali Laarajaanii ajjeesanitti warreen biraas ajjeesanitti lolli kun hin dhaabbatu. Isin galtee dubbiin? So akkasitti gartee laaluu qabdan. Antana qofa gartee akka laaltaniin isinii himuu barbaada. So qabxiilee itti aantuutiin dabraa tana keessa eegi gartee tanarraa haasofne booda waan jara gartee Iiraan kanaa fi akkasumas warra Suudii Arabiyaadhaa faadhaas waan qabachaa jirus itti dhufna. Kana keessa gartee dubbii Ameerikaa isin raanfatinaadha. Waan gartee ammaan tana lafarratti gartee qabamtee deemaa jirtu irraa itti dhufna. Okay? Oduun gartee ammaan tana akka malee warra Israa'eliis Ameerikaas rakkaa jirtu misaayiloota warra Iiraan kanarraa eda isinii himne kaleellee isinii himne misaayiloota haaree itti fayyadamaa jiran jeetiin isinii himaatu waan ajaa'iba namatti ta'urraa mee fakkeenyaan isin gaafadha xayyaara lolaa hogguu gartee bika agarsiisaatti gartee hogguu godhan xayyaara gartee waa akkanatti manuuvar godhee samiirratti waa jijjiiru
bikka deeminsa isaa jijjiiru agartanii mi haloohu jechuu xayyaara loohu agartanii mi okay arkitanii jirtan jeetiin abdan misaayila loohoo arkitanii ni beeytanii misaayila samii keessatti bikka haleeluuf deemutti hogguu dhiyaate waan itti dhufee dha'uudhaaf deemu duraa maqee deebi'ee shirji'ee akkasumatti bikka dha'uu deemu sanitti eda galgala mootummaan Iiraan seenaa hojjette Israa'el keessatti. Ani Iiraan faarsuudhaaf isiniin jechaan jiru. Ana kan isin himetti gara lachuutu dhaabbachaan jiru. Ammoo oduu jirtu gartee akka isin dhageessaniifin isin hima. Akka isin dhageessanii inumaatu gartee seenaa isaan hojjechaa jiran kana namni gartee amata dheeraa qaqqabbiin irra jiraattee akka isaan meeshaa waraanaa hin bitanne akka isaan gaazan gurguranne dhoorkanii ammoo teknoolojii akkanaa tana halolli kuni torbaan sadi gahee jiru ittiin fayyadamne eda gartee itti gadhiisan jechuudha. Eda duroonnan akkasitti maqee odoo misaayilli gartee isaan duroona dha'uudhaan itti ol ergan duraa maqee shirji'ee gaddeebi'ee gartee akkasitti ganda dhawee san dhawe. Habba tokkoon agarreen waan akkasiisan. Yoo xiqqaate misaayila sadiin harkeedha akkasii jechuudha. Waanuma ajaa'ibaati teknoolojiin isaan itti fayyadaman. Tanaatu ummata Israa'el akka malee rifachiisaa jira. Yaachisaati jira. Inumaatu yoo agartan viidiyoolee garagaraa isaanii darsa guurratee cahuu agartan warra Israa'el. Eda gartee nama hedduu kan markaba gurguddaa irratti fe'amee deemu jiruu fi akkasumas isaanii nyaata dhabee rakkatee bikka gartee giroosharii irraa bitatanii dukkaanota gurguddaa cabsaa turanii akkasii cabsanii saamaa jiran isin garsiiseetiin ture. Kana miidiyaaleen biraa isin hin garsiisu. Inumaatu gartee oduun arraa reefuun tana gadhiifamte akka jettutti mootummaan Israa'el maaliifi eerfoorsiin isaanii takka waraanni isaanii misaayiloota Iiraan dhawanii buusuu dadhabanii gartee qormaata irra gaggeessuudhaaf deeman. Maalirraa dhufe kun? Misaayila eda gartee warri Iiraan itti fayyadame irraa. Keessaafuu magaalaa Tel Aviv gubbaa magaalaan Tel Aviv tuni magaalaa guddoo isaaniiti. Amma misaayilli gartee akka Korshmaayar Kajaaniin san karaa hogguu deemu loohaati deema. Deeminsuma isaatu akkasi. Zigzaaga godhaa gartee akkasitti deema akka boofaatti jechuudha. Hogguma deemuu. Garuu kaniin eda harkee bar isaa gartee dha'uudhaaf gabbuu jechuun gartee hogguu misaayilli kuni teknoolojiin misaayilaa akka lama gaggeeffamti. Warri gartee baruu barbaadan. Takka akkaataa inni lafarraa itti ka'u. Takka sani. Lama dammoo yeroo gartee adda bahee booda hogguu gartee injinaa fi mataan silaa haleelu adda bahee jechuudha. Achi booda matuma haleelu kana qofa kontirool godhuu qabda malee kan adda baheen injinaa wajjin hogguu adda bahan booda wanni ati kan kontirool godhuu sin barbaachisu. Isin galtee? So kan edaa wanni gartee ajaa'iba namatti ta'u misaayila gartee gaggaragalee bikka dha'uuf deemu sanitti gartee kan sila gartee intercepti godhu lafaa ka'eeti bikka inni jirutti walitti dhufee akkana sila intercepti wal godhaniimi. Kuni misaayila gartee akkana dhufee asii intercepti godhuu deemu kanarraa maqeeti jallatee kan kun gubbaadhaan asiin deeme jechuudha. Ifiif bira dabree akkasitti gartee bikka dhawe san dhawe. Ta'an agartee amma ta'an warri Israel jechaa jiran. Iranian ballistic missile that hit Tel Aviv this morning jechuun akka isaanitti gartee midnight yoo dabre gaa morning jaaniin ni beektanii mire. This morning investigate godhamuu qabaa jechaa jiran. Teknoolojii akkanaa tanaatu
warra Israa'el maraachaa jira. Ummataan baan ummata maraachaa jira. Tana keessa eda namticha gartee warra ministeerticha Israa'el tokko ummanni warrumaan nagayaa jechuudha ajjeesuudhaaf eda itti tattaafataniitu turan. Namticha gurbaan isaa duraa madaawee akka duraa du'u jira gurbaan isaa lola Libanaan keessatti dhoome. Okay? Namticha san ummanni aaraniiti isumaa ajjeesuudhaaf gartee itti tattaafatanii turanii duraa baafatee jiraas jaanii ni odeessan bika gartee inni geerraan beekoon garuu. Okay? Takka tana tan biraa loluma kanarratti laal guyyaa kana mootummaan Iraan misaa'ila Ameerikaadha. Okay? Misaa'ila gartee akka malee ajaa'iba Ameerikaan gartee jettee qabdu. Kana Teheraan gubbatti buusanii jiran, qabanii jiran, takkaa'u gartee barbadeessanii jiran. Odoo gartee bikka silaa barbaadu san hin gahin jechuudha. Waan isaan godhaa jiran kana dhiiroo qalbiidhaan dhageeffadha. Lola kanarratti Iraan bikka barbaaddees haleelaa bikka takkaas gartee bikka takkaas ibiifis dhoomaa garuu immoo misaa'ilota gurguddaa Ameerikaa akkanaa kanafaa gartee hogguus hin qabdu. Okay? Maqaa isaas gartee ilaala. AGM-158 Jas M jaaniini gartee misaa'ila silaa raadaarrii arguu hin dandeenye jechuudha. Steels long range ta'e gartee precision cruise missile kana raadaarri silaa arguu hin danda'u. Raadaaroonni Iraan arguu hin danda'u akka gartee egaa warreen gartee misaa'ila kana itti fayyadametti jechuudha. Garuu immoo arkaniiti akkasitti gartee haleelanii buusanii jiran. Gara haaniin bikka ajaa'ibaa takka garteetanii isin garsiisu mootummaan Israa'elis viidiyoolee akkanaa kana gartee garsiisaa jirti kunoo akkanatti gartee misaa'ila warra Iraan barbadeessinee jirraa jaanii garsiisaati jiran. Garuu akka gartee oduun warri Iraan jechaa jiranitti kuni misaa'ila gartee fakkiidhaa jechaa jiran, diikooyidhaa jechaa jiran. Okay? Fakkii misaa'ila gartee tiraakarraa kan dhoomu san islaa fakkii misaa'ilaati malee misaa'ilaa miti jechaa jiran. Bikki gartee dhoome kana. Okay? Warri Iraan akkas jechaa jiran ammoo Israa'el misaa'ila dhooyinee jechaa jiran. Lola kanarratti gartee akkuma quba qabnutti mootummaan Iraan bikka hedduu gartee fakkii lafarra ooftee lafarra keessee warra Israa'elii fi warra Ameerikaadhaa akka gartee fakkii tana dhawan godhaniiti jiran. Tana ragaadhaan agarre. Kunis gartee sanii miti jechuu hin dandeenye. Maaliif bikki gartee Iraan misaa'ilota isaanii irraa gadhiisaa turanis irraa ammallee gadhiisaa jiranis agarreeti jira. Lafuma diriirtuu lafa gartee uumaata kan jirre fakkaattu. Achirraa misaa'ila kana gadhiisaa jiran. Ammas hoggaa gartee misaa'ila dha'uudhaaf deeman qofa yoo gartee alarraa hadhawan taate daddafanii gabbaasanii dhawanii dafanii deeman malee akkanatti gartee alatti hin dhiisan. Isin galtee dubbiin? Alatti kadhiisan kanuma gartee jarri kun akka harkaan barbaadan jechuudha. Warri takka Ameerikaan akka agartuu barbaadan takka ammoo warri Israa'el akka harkaan ka barbaadan jechuudha. Kanuma gartee akka amma duratti fakkeessituu takka gartee fakkii wahii lafa kaayaniif jechuudha. Dubagaa eegan tan isinii mee booda waan takkaan isin garsiisaa. Kuni afe kanaa miti. Ana itti deebina kana. Laala akkuma gartanitti jarreen kuni
duroonnan kuni bikki gartee ammaan tana warri Iiraan irraa gadhiisaa jiran kuni gaara keessa. Duroonnan akkanatti marsaa galchaniiti duroonnan gartee habbaa 10 bikka takka gadhiisan. Ammas wanni gartee amma oduun mootummaan Ameerikaatis warri Izraelis gartee waraanni isaanii faan jechaa jiran kan isaan gartee itti dadhaban jabduun gartee isaan rakkiste Iiraan misaayilota kana duroonis haa ta'u dura gartee duroonnan kana haa dhawamanii jetteeti dura gadhiifti hogguu bikka takka qacalloo dha'uu deemtu. Okay? Hogguu gartee duroonnan akkanaa kuni dura dhufe mootummaan Izrael takkaa'u warri Ameerikaatis okay nu dhoof deemanii bikka kana gartee dafneeti jaaniiti misaayilota gurguddaatti ergan isaan duroonnan xixiqqaa kana dha'uudhaaf. Hoggoo wanni samii keessa ol ka'ee gartee duroonnan xixiqqaa kana dhahee wanni itti deebi'ee gartee haareetti kabiraa gadhiisuudhaaf yeroo fudhata. Isinii galtee? Hogguusanii isaan gartee bikka barbaadan kanuma jala misaayila ergan jechuudha. Tooftaan isaan gartee ammaan tana bikka hedduu itti barbadeessaa jiran tooftaa akkanaati. Duroonnan xixiqqaa kanaan bikka gartee sistamoota sila gartee warri Ameerikaatii fi warri Izrael ittiifirraa eeganiin kana biizii godhaniiti hamma gartee wanni kun biizii ta'e dhufanii bikka barbaadan san dhawan jechuudha. Amma guyyaarraan tanaa waan ajaa'ibsanii ta'urraa eerpoortii guddoo tan biyya Izrael keessa jirtu tan Ben Gurion tajaaniin tan gartee magaalaa Tel Aviv keessa jirtu. Reefuun tanaas haareetti dhawan. Akkamitti dhawan? Akkuma namaan tan isin himaa jiru kanatti. Okay? Laala. Eerpoortiin tuni eerpoortii guddoodha. Eerpoortii tana torbaan kana keessa yoo xiqqaate hogguu 4 ol dhawan. Torbaanuma kana keessa jechuudha. Akkana fakkaatee hogguu gartee itti dhiyaatan. Eerpoortii tana keessa nama hedduutu jira. Namni kan biyya san keessaa bahuu barbaaduu fi kan biyya sanitti deebi'uu jiru nama hedduudhaatu jira. Eerpoortii tana keessa yoo waa darbite gartee lafan bu'u. Nama viidiyoo gartee achi keessa jiru silaa gartanii nama biyya san keessaa bahuudhaaf deemuu fi kan gartee eerpoortii keessa taa'ee xayyaara eeggachuu jiru waa meeqaatu jira. Jarreen kun hundinuu akkanatti gartee dhumaa jira. Arraan tana nama hedduudhaatu gartee eerpoortii tana keessatti dhumee jaaniiti odeessaa jira. Okay? Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Yoo sagalee tan dhagayaa jiraattan taate taaptaap godhaadhaatii harka keessaniinis gartee sheer godhaa koppiliin godhaadhaa ni jirraa dhagayaa jirraa jaa gartee dhagayaa jirraa jaa calaguu jettan isinii mee miti nama gartee wantatti qobatti haasoo jiru na fakkaatti itti fufaa. Okay. Dubaga tanatan yiddu barruu mootummaan Israel arraan tana barreessite UNICEF barruu warri Israel arraan tana barreessaniititu akka malee gartee nama hedduu ajaa'ibsiisaati jira. Barruun tuni gabaabinatti gartee wanni isin jettuun UNICEFin isin gartee dhaabbata addunyaa tanarratti gartee hojjetu akkasuma sanitti gartee konfliktii adda addaatis lola adda addaa irrattis warra gartee ummata nagayaatii fi ijoollee lolarra dhumtuu irratti gartee warra hojjetu. Tanaafuu kunoo mootummaan Iiraan akkanatti ummata nagayaatii fi ijoollee xixiqqoo Izrael keessatti fixaa jirti. Odoo yeroo hin gubne daddafaatii isaan kana balaaleeffadhaadhaa jaaniiti xalayaatti erganii jiran. Okay? Ani wanni takka
na ajaa'ibsiifti. Dhugumatti gartee namni kuni maal yaadeeti waan akkanaa barreessee ji'ee gaaffiin gaafadhu yeroo hedduu. Garuu immoo hangam takka gartee daffaara ta'uu isaaniiti. Hangam takka onnee qabaachuu isaaniiti. Laal kalee maaliin godheen hin jirtu. Takka immoo amata sadeen dabree kana maaliin godheen takkallee hin jirtu. Namni kuni gaaffillee if hin gaafatu jechuudha. Sini galtee? As keessa goona kana jiru accountability jechaan jiru, responsibility jechaan jiru. Garuu immoo dhiiroo kalee maaliin nyaadde jechuun nama jirti bara. Dhiiroo kalee eeysaan rafe jechuun nama jirti beekaa. Barruu akkanaa tana gartee hoguu gadhiisan dhugumatti gartee namni gaa achi jala barreesse waan isaan godhan firraa dhiisa. Kan viidiyoo erguu, kan footoo erguu, kan gartee kunoo bar UNHCR'n as jiranii beekaa. Jarri kuni UNICEF fi uskuula gartee mana barnootaa kan UN'dhaa akkasuma san bika gartee meedikaalaa kan UN'dhaa kan Gaazaa keessa jiru hedduu barbadeessanii beekaa. Hojjettoota warri UN'tu hedduu ajjeesan, hedduu fixan. Ummataa wajjin. Ammaasis bikka gartee ummanni itti dheeysaa ture. Bikki isaan haleelaa turan yoo yaadattan. Sini galtee? Duuba gaa onoo akkuma gartee asirra gartan kanatti ilaala. Iiraan odoo addan fillee joollee Izraa'el ajjeesaa jirti. Saniifuu daddafaatii balaaleeffadhaadhaa jechaanii jiran jechuudha. Itti guutaa isin hanqarraaf. Maal isinii fakkaata masila akka gartee yaada keessanitti hogguu gartee gaa warri akka Izraa'el kuni barruu kanaa tana barreessan mee isin akkam jettan? Maaltu isinii dhaggeeffama? UN'n daddaftee deebisuu qabdi moo kam? Gama keenyaan sila UN'n deebisuu qabdi. Gabaabinatti gartee deebisuufii qabdi. Sila lakki laayinni keenya ammaan tana biiziidhaa jechuufaa ni jiraame. Lakki ammaan tana jara tokko gartee gargaaraa jirraa warra Gaazaa keessa jiru, warra gartee biyya kanaa keessa jiru takkaa'uu jaanii waa deebisuufii qaban sila. Ammoo akkana gaafannee jira jaanii ifii isaaniitiifis akkaawuntii isaanii gubbaarratti waraqaa tana maxxansanii jiran. Duuba gaa eegaan tan isinii hime dursoo odoon gartee tan dhiiraa keessatti keessa gadi hin buune guyyaa irraan tanaa akkuma gartee na duuba gartanitti barruun tun gartee akka jettutti sheeyitichi takkaa'u ulamaa'ee guddaan kan biyya Iraaq keessa jiru kan sunii ta'e akka ayatullaa kan biyya Iraaniif wajjin dhaabbatu wajjin dhaabbachuu bira odoon taane lola kanarrattis isa deeggaru fi ummata Iraan deeggaru wanta karaa oduudhaatiin barruudhaan gadhiiseeti jira jaanitti gartee odeessaa jiran. Kana gartee waniin isin himuuf maali? Miidiyaaleen garagaraa takkaa'u gartee namni hedduun takkaa warri suniitiif warri shiyaadhaa lola irratti waliin deeggarre wal cinaa maaliif hin dhaabbanne ja'anii warri haasawanni jiran. Garuu kunoo akkuma gartan kanatti ulamaayitichi guddaan kan biyya Iraaq inumaatu gartee wanni inni jedhu he pledges unwavering support, unwavering allegiance to Ayatollah Khamenei jechuudha. Kana jechuun waanuma barbaadaniinuu isin cinaa jirraa jechaa jira. Waanuma fedhaniinuu. Fedhan gartee lola irratti isin deeggarra qofa odoon taane yoo gartee innawaa gartee warra deeggartoota isaatillee deemaa lolaa jechuunii barbaachise ni ja'anii jechuu.
ilaa hanga sanitti ilaa hanga qabeenya isaanii gargaarsa waa hunda gartee godhanii Iiraan cinaa dhaabbachuudha jaanitti gartee nuti ummata tokko jechuu isaaniiti. Okay? Akkasuma sanitti gaa gurupiilee adda addaa tan biyya Iiraaq keessa jirtu tan durumaanuu lola kanarratti gartee nutis ni hirmaannaa jaanii barruu adda addaa warra baaseetu jira. Jarreen kuni kan beekaman kan maqaan isaatillee gartee warra Ameerikaa biratti qacollo beekamaa kan ta'e gurupii sadiitu jira. Sadeenuu kaampiilee waraanaa mataa isaanii qaban akkasuma san waan ajaa'ibaati irraa jarreen kuni mootummaa Iraaqiitu isaan kanaas gargaara baajeta baaseefi jechuudha. Amma jarreen san lola kanarratti hirmaachuu isaanii takkaa'u gartee Iiraanii wajjin dhaabbatanii lola eegalaniiti jiran. Tanaafi mootummaan Ameerikaatii fi warri neetoodhaa guyyaa kaleedhaa sa'aa 24 nuukannaadhaa darsa keenya as keessaa baafannaa jaaniini gaafatanii turan. Dubbiin achitti hin dhaabbanne. Darsa isaanii eega baafatan booda eeda galgala Ameerikaan maal goote? Kaampii waraana isaanii gartee tan beekamtu jechuun tan lafarra jirtu haleelaniiti jiran xayyaaraan. Okay? So, mee waan isin garsiisaa? Yoon asirra qabadhee jiraadhe isiniin garsiisaa mee? Okay, na eegaa. Yaa qabadhee hin jira na eegaa. Okay. Akkuma gartee na duuba gartanitti tuni kaampii isaanii humna takka gartee. Okay? Jarri kuni Awliyaa Aldaam jaaniin humna takka tun. Tan gartee Iraan lama kaambii isaanii tan lafa jala jirtu wanni nama asitti isin garsiisaa jiru kun bikka kana gartee misaayilota isaaniitii fi waan adda addaa gartee isin garsiisuu hin feene maaliif gaa ni beektanii chaanaalli kun akka gartee namatti hin dhiifne. Okay, neega akka tiktaakii waan itti ergee jira. Dur wasirraa isin gaggeessuuf deeman. So jarri kun gartee guruppiin isinitti himaa jiru keessaa guruppii takka. Guruppiileen gartee ammaan tana nuti lola kanarratti ni hirmaanna jaanii ifatti dubbatanii jiran guruppii sadii ta Iraaq keessa jirtu jechuudha. Okay? So guruppiileen tunis misaayilota isaaniitiif duroonnan isaaniitiif viidiyoo ajaa'ibaati. Wanni kun viidiyoodhaaf ani dhaabeetiin gartee footoo irraa kaasee tolfataniiti gadhiisanii jiran. Lola kanarratti inumaatu gartee Ameerikaan akkana nu dhowuu isaanii gartee hanuuti meeshaalee isaanii hunda gartee akka gadhiifa akka gurratan itti dhiifne. Waliigaltee teenya tasaa 24 cabsaniiti nu dhawanii amma booda waanuma gartee Ameerikaadhaatu kan biyya teenya keessa jiru hundinuu it's a fair game jechaa jiran. Ni haleellaa jechaa jiran. Okay? Tan akkasitti quba qabaadhaadha. So, dubagaa tana keessa jabduutu dhufe. Jabduun dhuftee silaa gartee miidiyaaleen biraa isiniin himu guyyaa kaleedhaa Raashaan tunigaa breaking news jedha beeka. Dhiiroo qacaloo dhageeffadha breaking news jedhaan isin himuu deema. Guyyaa kaleedhaa mootummaan Raashaadhaa raadaara gartee kan misaa'ilatti buusan S-400 kajaaniin Raashaa keessatti S-400 jechuun Raashaa keessaa kan hundarra hariifaati. Dallee tastuwaan jechuudha. San habbaa 4 xayyaara gartee kaargoo gurguddaa akkanaa kanaan biyya Iraaniif naqaniiti jiran. Kan duraanii S-300 jaaniin. Ammaan tanaa garuu immoo S-400. Okay? S-400 habbaa 4 Raashaan neexeefi jirti loluma kana keessa. Gara biraatiin
waan sala gartee miidiyaan isiniin himne Raashaan maal godhaa jirti. Namni gartee ani isinii maatiin ture lola irratti Raashaan lola kanatti gartee hirmaattee jirti gargaaraa jirti isiniin jechaatiin ture. Keessaafuu karaa basaastummaatiin karaa bikka gartee adda addaa himuudhaafiif tan boodarra Ameerikaan Raashaan kun akkanatti waraana kanarratti Iiraan gargaaraa jirti jettee miidiyaaleen Ameerikaatii fi waraanni mootummaan Ameerikaas irraa haasawaa jirtu. Anammoo duraaniin isinii hime san quba qabdan. Ammas dhageeffadhaa waan haaraan isinii hima. Waan haaree taniin isinii himu breaking news tanatti idee jechuudha. Mootummaan Raashaadhaa duroonnanii fi waan duroonnan itti dhorkaniin bahararraanii Iiraaniif ergaa jirti dubbiin. Bahararraan eeysaan Caspian Seadhaan gama oliitiin jechuudha. Okay? Gama oliitiin Iiraaniif naqaa jirtiidha dubbiin ammaan tanaa. Meeshaalee waraanaa waan durooniin eegan akkasumas gartee sistema gartee anti-drooniidhaatii fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu karaa saniinis naqaafee jirti jaaniiti odeessaa jiran. Okay? So, tanaafin isiniin jaa gartee dubbiin Raashaa fi Chaayinaadhaa lola kanarratti akkasumasan Paakistaanis akka malee gartee akka irratti hirmaannaan isaanii dirqiitutti fida ifatti gartee mul'achuudha san. Garuu immoo odoo dubbiin bikka san hin geenye gara biraatiin waa hedduu godhaniiti irratti hirmaannaa isaanii tuni tan lafa jalaa tuni hin mul'attuun isiniin jechaa ture. Tan lafa jalaa san maal basaasummaa bikka gartee waraanni Ameerikaa jiru garsiisuu tan ifatti beekamtuu fi tan dhooysaatis. Okay? Ta ifatti beekamtu Iiraanis ni beekti beekaa. Garuu ta dhooysaa hedduudhaatu jira. Bikka gartee waraanni Ameerikaa galu. Bikka gartee Ameerikaan amma waanuma gartee raadaaroota adda addaa kanaatu jiraami. Raadaaroota kan beekame kan kaampii waraanaa keessa jiruu fi kan gaara biyyootan gartee akka Kuweetii, Baareenii fi Suudi Arabiyaa fi Qataari kan hunda gaara keessa kan jiru namni beeku hin jiru. Garuu Raashaan ni beekti. Akkasumas gartee mootummaan Iiraanis wallaaltu ni beekan. So sani dubbiin kana keessa maasgaa qaceellotti gartee bikka gartee sistamni san jiru koordineetiidhaan beeytee haleeluun hujii biraati. Okay? Beeytee qofaa miti dubbiin beeytee immoo barbadeessuu ni dandeessaadha. Dandeettiitti ni qabdaadha. Takkaa'u gartee waan carraan sii dhufte san akka barbaaddutti gartee galmaan goonii dandeessaadha. Sani gartee wanni ammaan tana Ameerikaan Raashattis quba laachaa jirtuuf jechuudha. Kana keessa guyyaa kaleedhaa maaltu ta'e? Namtichi gartee Yuukireen, pirezidantii Yuukireen Zeleniskiin kalee miidiyaa irratti haasoo godhaa ture. Haasoo san keessatti maal jechaa ture? Ani Raashaan akka lola kanarratti hirmaannaa qabdu ragaan qabaa ji'eeti haasawaa ture. Gara kaaniin inni maaliif waachaa jira? Lola Yuukireen kanaaf jecha gartee Ameerikaan xiyyeeffannaa isiidhaatii fi meeshaa lolaatii fi horii hunda gara Iiraanitti gara lola Iiraan kanatti achi garagalchitee jirti. Nu irraanfattee jirti. Tanaafuu gartee xiqqoo attenshinii barbaannaa takkaa'u lola kanarratti gartee Ameerikaan nu gargaaruu qabdi. Nutis gartee waan isaan gargaaruu qabnaa jeeti haasawaa jira. Isin galtee dubbiin? Okay. Let's see. Eessa keenya jirra? Okay. Dubagaa eega gartee waan Iiraan keessa jiraanne amma waan Iiraan keessa jirraa mire duba warri Iiraan mootummaan Ameerikaadhaa isinii wajjin marii godhu jirraa. Takkaa'u Iiraan wajjin marii godhu jirraa. Takkaa'u warra gartee gama duubaatiin mootummaan Ameerikaadhaa gama duubaatiin marii godhu jira jechaan jirtu beekaa. Mootummaan Ameerikaadhaa nuti Iiraan wajjin marii godhu jirraa jechaa jiran. Dubagaa kanuma ilaalchisee mootummaan Iiraan deebisaati jirti. Akkuma gartee na duubatti arkaa jirtan kanatti kunoo laal misaa'ila irratti akkana barreessaniiti.
kuni misaa'ila irra barreessaa jiran. Okay? Misaa'ila irratti kana barreessaniti gara haaniin nutis Ameerikaa wajjin marii godhutti jiraachuudhaaf qophii godhuun keenya mirkanaaweeti jira. Garuu immoo mariin teenya afaan misaa'iliinii jaaniti barreessanii jiran. Isinii galtee? Iran confirmed talk with the US underway, but conducting through missile strikes. Okay? Duba RGC'n warri waraanni Iran itti daanii maal jaan? Nuti warra ijoollee xixiqqoo ajjeesuu wajjin marii hin goonuu jechaa jiran. Okay? Qacaroo dhageeffadhaa. Ameerikaan ceasefire godhuu barbaaddiidha. Tuni shakkii takka illee hin qabu. Akkuma nama dura isin hime pirezidantiin Ameerikaadhaa atteenshinni isaa dhumee jira ammaan tana. Inni tooyii biraatii hojii taphachuu barbaada. Takkaa'u gartee biyya biraa haleeluu barbaada. Ta'ii Iraan tuni isaaf gartee yeroo dheertuu deemtee jirti. Okay? Tanaafi torbaan lameen dabre kana tara takka lola dhaabne jaa tara takka immoo lola ni yaadattanii miti pirezidantiin Ameerikaadhaa addunyaa confuse godhee jiraa jee footoo ajaa'ibaa takka isin garsiisee ta'an fuulli isaa gamana garagalee jiruu fi gamana garagalee jiru. Godhanii warreen miidiyaadhaa miidiyummaan biyya tanaa gartee itti gadhiisan. Addunyaa wanni gartee akkana confuse godhaa jiru ifii isaatiifuu lola kana dhaabuu barbaada. Okay? Garuu warri Iiraan akka jechaa jiranitti guyyaa irraan tanaa mootummaan Ameerikaadhaa takkaa'u pirezidantiin Ameerikaadhaa lola kana dhaabuudhaaf otoo hin taane ceasefire godheeti lola gartee kan miilaatii fi akkasumas kan baharaatiif qophii godhaa jira takkasanii lama dammaasis hoguu gartee nuti Iiraanii hojii marii godhaa jirra je'ee dubbatu gatii gaazaatii akkan qaalooyne gabbuusuu barbaada. Tanaafuu dhugaadhaan gattaa'ee marii lola kana dhaabuudhaa hin qabu nuti kana hin amannu jechaa jiran warri Iiraan. Okay? Tana Iiraanitu jechaa jira. Tanaafi gartee ammaan tana miidiyaaleen garagaraa wanni garsiisaa jiran maali? Akkanatti kunoo waraanni gartee Ameerikaan arra kuni gartee New York Times kan baase miidiyuma New York Times kajaaniintu baase. Waraanni Ameerikaadhaa inumaatu gartee 82nd Airborne Division kan gartee waraana Ameerikaa keessaa gartee warra samiirraa gabbuu jechuudha. Okay? Samiirraa gabbuu gartee akkasitti bikka barbaade qubatee lola gaggeessu gabaabinatti. Waraana kana takka aayilaandii Kereg tajaaniinsan takka ammoo Strait of Hormuz. Amma gartee ajendaan achi deebi'aa jira jennee mire Strait of Hormuz fi aayilaandii tana qabachuudhaaf Ameerikaan qophii adda addaa godhaa jiranii inumaatu gartee 82ndiin reefuun tana akka gartee Ameerikaarraa bahanii karaa jiddu galeessa bahaa achi deeman ajaja dabarsanii jiraniin isiniin jee. Guyyaa kaleedhaatis waraana biraa kan Ameerikaan gartee akka karaa san deeman ajaja kanitees ni jira. Garuu asii fi ilaa hanga gartee asirraa kaanii ilaa hanga gartee jiddu galeessa bahaa dhaqanitti yoo xiqqaatee guyyaa 5 irraa fudhata cinaan markabaan deeman cinaan ammoo qilleensaan deeman xayyaaraan deeman jechuudha. So wanni Iiraan jechaa jirtus waanumaan gartee ammaan tan isinitti himaa jiru kana. Iiraanis jarri kun gartee lola dhaabuudhaaf hin deemanii nu sossobaniiti lola kanaaf qophaawaa jiranii lola miilaatiif lola baharaatiin. Okay? Akkas jaaniiti gartee karaa miidiyaalee garagaraatiin deebisaa jiran. Tanaafuu nutis gartee misaayila keenya hin dhaabnu jechaa jiran jechuudha warri Iiraan. Dubagaa kana keessa guyyaa kana reefuun tana gartee durarratti akkumaan isinii hime mootummaan Iiraan warreen
Strait of Hormuz keessatti gartee gaaza kana dabarfachuu barbaaduuf maappii kana kanniteef hogguu dabran asiin akkana dhufanii gartee akkanatti gartee bikka aayilaandii xiqqoo tanatti dhufanii asit dhaabbatanii asit gatii kafalanii $2 miliyoona akkasit dabran jechuu. Okay? Kuni maappiin kuni kan gartee mootummaan Iiraan Chaayinaadhaa kanniteef markaba gartee gaazaa ka Chaayinaadha jechuu. Chaayinaa wajjin daldala jajjaba godhan. Daldala isaanii kana keessatti biyyi ka Chaayinaa tunfaan ammallee loluma kana keessa markaboonni isaanii deemaatii jira. Akkasumas Hindiinis lola kana gaazni isaanii gartee akka as keessa dabruuf warri Iiraan hayyamaniifiiti jiran. Biyyootan biraatis hedduudhaatu jira. Garuu biyyootan biraa akka jiranitti Hindiinis ni kafalti. Biyyootan gartee amma Chaayinaan faan hin kafaltu duraanis Chaayinaa wajjin gartee daldala waan jiraniif jecha biyyootan biraa hedduun ammoo $2 miliyoona 2 kafalan jechuu achi keessa dabruudhaaf. Wanni Iiraan jechaa jirtu Strait of Hormuziin hin cufamne. Ha cufameef Ameerikumaa fi warra Israa'el akkasumas kaampaanoota isaanii hojjetu. Sanuma qofaaf cufamee jechaa jiran jechuu. Okay? Okay, eegaan tana isinii hime booda let's see oduu takkaan isin garsiisuu barbaade. I think okay. Kuni let's see kana gartee bikkuma gaa Strait of Hormuz irraa haasoynaami achumarra gartee odoo jirru eda galgala mootummaan Iiraan markaba guddaa gartee kuma laaltanii kanatti markaba gaazaati kuni taankara hajaaniin gartee markaba kanaa kana ha gaazaan deemu jechuudha. Markaba gaazaa ha Ameerikaadha eda galgala akkuma gartee markaboota biraatti inninis anis gartee hulluqeetiin dabrajee isaa deemu warri waraanni Iiraan markaba kana qabanii jechuu. Akkuma gartanitti gartee helikooftari kuni helikopteraan gubbaarratti kasi bu'anii markaba kana Strait of Hormuz keessatti qabaniiti jiran. Garuu wanni gartee ajaa'iba namatti ta'u nam tokkollee nu hin duune ni sin dhoowinne. Akkuma gartee poolisaatti markaba san qabanii amma markabni kuni hidha jira jechuu. Wanni Iiraan jechaa jirtu tana markaboonni Ameerikaadhaa kan warra Israa'elis haa ta'u takka ammoo kan gartee isaanii wajjin daldalarra jiru dabruu hin danda'uudha. Isaaniif hayyamni hin jiruudha. Okay? San gartee akkasitti quba qabaadha. Odumma dubbiin tuni gartee daranuuti Ameerikaa qaanyeessaa jirti jechuudha. Akkama isaan gartee gaggeessaa jiran kanatti. Okay. Tunillee tanaa miti tanarraa haasofnee jirra. Dubagaa oduu ajaa'ibaa takka taniin isinii himu namtichi gartee na duuba gartan kuni ministeera biyya Ingilizi Starmer jaaniini ministeera muummee ministeera takka ugaa prime ministeera biyya Ingilizi jechuudha. Ganama kana miidiyaa Ingiliz gubbaarratti haasoo godhaa ture. Isinii galtee? Wanni inni jechaa jiru prime ministertichi warra Israa'el Netanyahuun warreen Yuuroopiidhaa lola kanarratti gartee nu cinaa dhaabbatanii Iiraan tana haleeluu qabdanii jeeti guyyaa kaleedhaatis viidiyoo ajaa'ibaa irratti haaso'eeti jira. Dubbiin tuni achi qofatti hin dhaabbanne inumaatu jira. Waraanni Iiraan misaa'illi isaa kiiloomeetira 4,000 deemuu danda'a. Yeroo gabaabduu keessatti odoo gartee cal jettanii teessanii ifii teenyaaf nun dhoowwituu dubbiin tuni gartee achumatti hafti jettanii odoo yaaddanii kunoo aayilaandii Diyaagoo Garsiyaadhaa haleeluudhaaf tattaafataniitu turanii jedhaniiti odeessaa turan. Okay? Aayilaandii san namni harkaa qabu warra Ingilizi. Okay? Dubagaa xayyaarri lolaa ha Ameerikaatii fi warreen biraas gartee bikka sana haa jiraatanii malee warri harkaa qabu immoo isaani. Starmer haasoosaa kana keessatti nuti lola kanarratti gartee hin hirmaannu jennee dubbanneeti jirra. Ammaasis
gareeleen tokko takka je inni gaam Nataanyahu maqaan dhoofne gareeleen takka takka misaa'ila achirraa Iraan irraa dhoomu ilaa gartee biyya teessan Yurooppii keessa dhufeeti isin haleeluu danda'a jaaniiti odeessanii. Garuu je nuti ilaa ammaan tanaa oduu gartee nu sodaachiftu takkaa gartee oduu basaasarraa dhuftu baana oduu nu sodaachiftu information gartee itti rakkannu takkallee hin agarree. Duba oggusan misaa'illi kana kan kiiloomeetira 40 kiiloomeetira 4 deeme sanoo jee gartee namtichi yogguu gaafatu san akka gartee warri Iraan hin dhawin kana information gayaa qabnaa je. Okay? Saniifuu akka gartee amma asirratti yogguu laaltan there is no assessment that we are being targeted hogguu jiru gartee akka basaasonni keenya oduu nuu himutti jechuusaati oduu isaaniitirraa nuti gartee waraanni Iraan nu dha'uudhaaf nutti gartee xiyyeeffatanii hin jiranii takkaa'u gartee nuti diina isaanii taanee mul'annee hin jirru jechuusaati. Okay? Akkasitti gaa waan duraan Nataanyahuun gartee je'ee warra Yurooppii kana lola keessa naquudhaaf ka'e duraa fashaleessee ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Waanuma ajaa'ibaati wanni deemaa jirtu. Okay. Akkasi so let's see keessa qonnee jirra bakka hedduu geenyee jirra let's see wanni naafte ni jirti tanaafte okay tanarraa dubbanne okay durso oduu gartee reefuun tana kan isin himetti mootummaan Raashaadhaa lola kanarratti hirmaattee Iraan gargaaraa jirtiin isiniin jee keessaafuu karaa gartee Kaaspeensiidha. Namtichi kun gartee namtichi asin duuba gartan kun jeneraala waraana Ameerikaati. Nama gartee yeroo gabaabduu keessatti xorotaa bee. Saniifuu dubbii lolaa tana gartee qacollatti nama beekurraayi oduun ajaa'ibaa takka ta'e inni gartee odoo hin beekin miidiyaa irratti gadhiise hujii mootummaan Israa'el lola kana keessatti godhaa jirtu. Keessaafuu mootummaan Israa'el biyyootan garagaraa akka haleelaa jirtu nutilleen irraa haasawaati jirra. Kana keessa gartee wanni inni takka ta'e inni jee mootummaan Israa'el inumaatu lola kana keessatti karaa gartee Kaaspiyaansii gubbaa irratti markaboota Raashaafaa taarget godhachaa jirti haleeluudhaaf jeeti oduu silaa gartee silaa mistiraa gabbaase jechuu waan iccitiidhaati jechuu iccitii warri Ameerikaadhaa haasawaa jiran jalaa gabbaase takkasanii lama dammaasis mootummaan Israa'el Raashaa qofallee oduun taane biyyootan gartee Yurooppii kanaas keessaafuu gartee karaa shororkeessitoota takka takka keessa godhuudhaan kunoo akkanatti Iraaniitu gartee waan akkanaa isinirra balleesse jetteeni akka isaan lola kanarratti hirmaatan qophii godhaa jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Okay. Let's see. I think okay. Xumurratti okay. Anis tureen hin deema. Xumurratti wanni isin himu akkuma gartee na duuba gartan kanatti miidiyaaleen warra Israa'el akka jechaa jiranitti itti gaafatamaan ministeera hajaa alaa biyya Iraanii fi dubbii warreen gartee ergamtoonni pirezidantii Ameerikaadhaa yeroo gabaabduu keessatti torbaan kana keessatti Paakistaan Islaamabaaditti marii gaggeessuudhaaf deemanii jaaniiti odeessaa jiran. Tana keessatti jaan yoo Ameerikaan odoo nuun hin mari'atiin Iraanii wajjin ka waliigaltu taate waliigalteen san nu biratti fudhatama hin qabduudha takka san. Lama dammaasis inumaatu gartee marii tana gaggeessuudhaaf nuti hayyama hin kennineefi jechaa jiran.
Okay? Eenyuuf Ameerikaadhaaf. Tana keessa qabxiileen gartee Ameerikaan Iiraanii wajjiin irratti mari'achuudhaaf deemtu yoo xiqqaate qabxii 15. Qabxiileen 15 nuuf akka gartee fudhatama hin qabne bira dabartee inumaatu gartee biyya teenyaaf rakkoodha. Maaliif mootummaan Iiraan misaayiloota gartee karaa dheeraa deemu hedduu waan qabaniif jecha san hundaa'u gartee barbadeessuu qabanii jireenya keenyaaf gaariidhaa miti jaanitti gartee barruu ajaa'ibaa takka miidiyaa isaanii gubbaarratti barreessaniiti jiran. So afaan gartee Hibruudhaatiin akkasii inumaa gartee afaan Faranjiidhaatiin waan ajaa'ibaa jetti oduun sanii meegaa akkaataa gartee ammaan tana deemaa jirtu kana keessatti garuu wanni takka gartee waliigaltee tanarratti taniin ani isinii himu gama kiyyaan waliigalteen gartee ammaan tana hin jirtu odoon taane akka gartee Ameerikaa fi warri Israa'el waliigaltee tana godhuu barbaadan ifa taateeti jirti. Akka lola kana dhaabuu barbaadan dubbiin ifa taateeti jirti. Garuu immoo yoo lola kana dhaabuu deemtu taate wanni gartee waraana dila kana karaa jiddu galeessa baate achi ergituuf takkallee nu hin jirtu. Okay? Takkasan. Lama dammaasis mootummaan Israa'el inumaatu gartee lollu kuni bikka amma jiru kanatti nuu tahee jira. Tanaafuu gartee jabaannee itti fufuu qabnaadha wanni isaan jechaa jiran. Biitti isaanii akka diigamtuu fi akka wanta taatu irraan kaayyenne guututti yoo diigamte isaaniif rakkoodhaa miti. Beekaa. Isaan ammoo Iiraan tana barbadeessuu barbaadan. Mootummaa isiidhaa diiguu barbaadan akka isiin gartee akka Siiriyaa faatti akka gartee Iraaq faatti diigamtu godhuu barbaadan. Okay? Dhagaa jirtaniimi? So, tanaafuu tooftaan ammaan tana jarri kuni gaggeessaa jiru kuni tooftaa gartee hiriira lafatti gartee marii gaggeessuu qofa odoon taane tooftaa yeroo bitachuudha kan gartee ammallee irra deebinee haasawaa jirru kan ifa godhu jechuudha. Maaliif mootummaa tana hidhuu barbaadan mootummaa Iiraan tana harka isaanii hidhuu barbaadan. Fakkeenyaaf yoo gartee nuti marii gaggeessine jaan warri Iiraanis misaayilata kana hin dhawanii takkaa'u gartee nagayaanii marii gaggeessine jaanii tattaanii nu eeganiidha taas keessa jirtu. Okay? Let's see. I think I'm going to say yeah. Tanarra so ne jirra. Let's see. I think tomorrow le numanje me takka waan takkan singarsiisa. Yoon nasirratti qabadhee jiraadhe. Video taate gamaan singarsiisa. Video da tuni slice. Let's see. Tanamiti. Okay. Taniin gartee isiniin himin takka ammoo karaa Facebook illee tana maxxanseetiin jira. Tuni tadhumaanumaaf haasaa ta'u akka gartee oduun miidiyaan Bloomberg kuni jechaa jirutti mootummaan Saudi Arabiyaatii fi warri United Arab Emirates warri ifii isaaniitiifuu waliin feene jechuudha. Okay? Warri ifii isaaniitiifuu waliin feene Saudi Arabia fi United Arab Emirates lola kanarratti qindaawanii Ameerikaa fi Israa'el wajjin Iiraan dha'uudhaaf qophii isaanii xumuratanii jiranii jaanitti odeessaa jiran. Okay? Waan akkanaa tanaatu gartee lolli kun dhaabbachuuf deemaa hin jettu. Isin galtee amma dubbiin meeshaa waraana Ameerikaa hedduu tan karaa san deemaa jirtu. Akkasumas waraanota Ameerikaa tan karaa gartee jiddu galeessa bahaa deemaa jiru. San qofallee odoon taane Ameerikaan gartee waa hedduu Saudi Arabiyaa keessa naqaa jirti. Itti aansuudhaan kun oduun akkanaatunis hoguu gabbaate isaan dhugumatti gartee lola kana dhaabuudhaaf hin deeman jechuudha. Nama wayititu gartee akkas naan jedhee Burji Khaliifaa daddafaatii footoo jalakkaa takkaa gartee footoo cinakkaa odoo jarrin kuchiifne. Burji Khaliifaa faa bara kuchiisuun irra hin jiru beekaa.
misaayil gartee toora sanitti yoo darbanis numa qochiisa. Ifiifuu baharra jirti. Dachiin bakka sanitti xiqqoo sossoonaan Burji Khaliifaan ni qotti. Ifiifuu baharra jirti. Dachiin bakka sanitti xiqqoo sossoonaan Burji Khaliifaan ni qotti. Amma wanni nama ajaa'ibsiisu silaa ollaa taatee dura dursoo gartee lola kana eenyuun dhaabi jechuu qabda. Nama lola kana eegalee moo laal qabxii gartee namni hedduun dagatee irra dabree gartee laalutti hin jirre. Iiraan haleellaa nurraa dhaabuu qabdii. Iiraaniitu mirga keenya diigaa jira. Iiraaniitu biyya teenya lolatti bane ja'anii gartee biyyootan arabaa kun hundinuu haasawaa jiran. Hunda giseen isin hin jiru waan Omaan hin ta'in. Inumaa guyyaa kaleedhaa ministeertichi haajaa alaa biyya Omaan barruu ajaa'ibaati gadhiise. Barruu isaa san keessatti yoo dhugaa dubbanne jee lola kanarratti namni akka malee miidhamaa jiru takkaa'u gartee lola kanarratti kan lolli irratti eegalame Iiraanii jee. Okay? Biyyootan gartee lola kana gaggeessaa jiran kuni dura dursoo lola dhaabuu qabanii. Iiraan lola kanarratti gartee akka dhiyaatee mariidhaan lola kana fixan jeeti barruu ajaa'ibaa takka barreessee jira. So Iiraan lola kanarratti hirmaattee ifirraa diina irraa dhorkuudhaaf mirga qabdii jechuusaati. Wanni biraa gartee immoo biyyootan akka gartee Kuweetii fi Bahareenii United Arab Emirates akkasumatti warreen akka Qatar faan ifatti as bahanii maal jechaa jiran? Iiraan nu haleeluu haa dhaabduu jechaa jiran. Garuu lola kana Iiraanii miti ta'ee galte ja'anii silaa gartee namni itti hime gaarii fakkaatti. Lola kana namni eegale Iiraanii miti. Garuu warra biraati eegale warra halaala irraa dhufeetu eegale isaan kun silaa gartee haleeluu dhaabanii takkaa'u lola kana gartee daranuu oowwisuu baatanii lollu Iiraan gartee naannoo keessan hin haleeltuudha. Okay? Akkasii gaabbalayyan keenya oduun har'aan tana fakkaatti turre za'an numa ceeti. Hundi keessanuu galatooma warreen gartee dhiyaattanii oduu tana dhageeffatan harka keessaniinis taaptaap gootanii nu gargaartan dhugumatti waniin isin yaadachiisu hunda keessa eegan galatooma isiniin jee booda dhiyaadhaa chaanala kana qofaa miti kanaas bira dhaabbadhaa deeggaraa akkasumatti karaa yuutuubiitiinis karaa feesbuukidhaatiin meembarshiippii tahaa dhiiroo qarshii waa xiqqoo isinirraa fudhataa meembarshiippii tahaatii akka gartee yeroo hunda yeroo isin barbaaddanitti dhufnee oduu isinii dhiyeessinu nu bira dhaabbadhaadha isiniin jenna hundi keessanuu maaliif oduu akkanaa tana gartee dhaga'uudhaaf tana qofaa miti beeka ta biyya teenyaatis akkanuma keessa gabbuunee firifiritti adda baafna nuti. Okay? Namni fedhe aangoo irraa haa jiraatu oduu biyya teenyaatis irraa haasofna. Maaltu Oromoodhaaf faayidaa qaba maaltu Oromoodhaaf faayidaa hin qabne irraa haasofna. Keessaafuu gartee amma yeroo filannoo as deemu kanaas harkaati jirtan waa hedduudhaatu jira wanni irraa haasuudhaaf teenyu kana keessatti gartee isiniifillee gartee warra mana keessa jirtaniifis carraa goonee ol seentanii yaada keessan dhiyeessanii akka gartee marii goonutti jechuudha. Okay? Oromoon gaafa durii fi Oromoon ammaan tanaa addaa gartee diinni keenya arguu qaba. Oromoon ammaan tanaa oduu addunyaa irraa isin haasoyti oduu biyyaati irraa isin haasoyti ammaasis gartee warra abshaala ta'e warra gartee jijjiirama addaa uumuu barbaadu saniitu dhalatee lafarraa ka'u jira arguu qaban diinni keenya. Okay? Warra gartee biyya gaggeessu jira takka waraana gaggeessu jirra je'ee ama tokko keessaa yeroo takka waraqaa baasuu miti. Qabsoo akkasitti gadi hin geessan. Warra hogguu gartee namni rakkoo qabu rakkoo qabna je'ee dubbatu. Daftee as baatee rakkoo isaaniitiif furmaata gootu takkaa immoo deebii kennituuf yoo gartee furmaata illee godhuu dadhabde rakkoo teessan isin dhageenyee jirraa jetteeni namaaf deebii deebisuu danda'u. Nuti mootummaa akkasiisan barbaanna. Okay? Mootummaa gartee yoo sabni tokko miidhame sabuma saniif qofa dubbatu odoon taane mootummaa gartee Oromoonis hogguu miidhamte Oromoonis miidhamtee jettee dubbattu. Okay? Nuti waan akkasiisan barbaanne isin galtee genereeshinni keenya genereeshina durii miti genereeshina addaati.
Tanaafuu kana hunda gartee jabaannee hojjechuudhaaf gargaarsi keessan murteessaadha. Nu cinaa dhaabbaddaa membershiipii godhadhaa subscribe gartee gootanii waan kafaltaniitu jira waan san kafalaati jajjabaannee akka nuti gartee oduu tanarra caaltuu isiniif dhiheessinu haa goonuun isiniin jaa hundi keessanuu galatoomaadha. Yeroo biraatti walitti deebina yoo naddeehee boodaniin dhufa gama asriidhaa kana jechuudha. Akkasitti gartee naa quba qabaadhaan isiniin jaa ammaaf bika jirtanitti nagaan naa jiraadhaa.